Nagaanii faraarri waaqayyoodhaa isiniif haa ta'u. Waldaa ijoollee kakuu keessaa akkasumas waldoota garaagaraa irraa taatanii iddoo kanatti walitti qabamtaniitoo namoota hiyyeessota gargaaruudhaaf maallaqa keessan kan ergitan hundumti keessanuu akkam jirtu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyoodhaa akkuma jedhutti macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 27 irratti nama hiyyeessaaf kennutti homtuu hin hir'atu. Namni achi ilaalee hiyyeessa bira darbu garuu guddaa hin abaarama jedha macaafni qulqulluun jechuudha. Egaa namni hiyyeessaaf kennu homtuu ittiin hir'atu jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin homtuu isinitti hin hir'atin. Bara keessanitti jireenya keessanitti homtuu hin hir'atin. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Anis akkuma isin walitti qabdanitti haala akkanaan hojiirra isiniif oolcheen jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa namni hiyyeessa achi ilaalee bira darbu abin abaaramadha. Guddaa abaaramadha, keessattuu guddaa abaaramadha. Namni hiyyeessaaf kennutti garuu homtuu hin hir'atu jedhee macaafni qulqulluun dubbata. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Egaa kanaan hin dhaabannu, fuuldurattis itti fufneetoo hin kennina jechuudha hiyyeessaaf. Namni hiyyeessaaf kennu homtuu ittiin hir'atu eega jedhee homtuu nutti hin hir'atu nuuf dabalama malee maqaa Yesuusiitiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin kan kennitan hundumti keessanuu isiniif haa dabalamu. Bara keessanitti homtuu isinitti hin hir'atin, manni keessan haa guutu, jireenyi keessan guutuu haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan kennitanis ganaa kennuufis immoo kan karoorsitan akkasumas mul'ata kanatti dabalamtanii hojjechuudhaaf nu wajjin ta'uudhaaf sagalee kana dhageessanii nu wajjin ta'uudhaaf kan barbaaddan Waaqayyoo mana keessanitti jireenya keessanitti mul'ata keessanitti homaan hir'isinii maqaa Yesuusiin jireenyi keessan guutuu haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo akkuma jedhutti bira darbuun abaarsa guddaa waan ta'eef hamma humna keenyan bira haa dhaabannu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkuma sagalee isaatiin nutti dubbatutti gochuun kan nurra jiru gochuu qabna jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Bira darbuudhaan abaaramuu irra kennineetoo manni keenya guutuu ta'uu qaba. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Iddoo biraatti immoo sagalee Waaqayyoodhaa namni hiyyeessaaf kennu Waaqayyoof liqeessadha. Guzee biraa deebi'ee fudhata jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyoos abbaa qabeenyaa sana deebisuu danda'u sanaaf liqeessaa jechuudha. Iddoo biraatti maal jedha? Namni hiyyeessaaf kennu Waaqayyoof hin liqeessaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waan guddaa dubbata sagalee Waaqayyoo waan ta'eef Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Hiyyeessaaf kan yaadu homtuu isatti hin hir'atu. Hiyyeessaaf kan kennu homtuu itti hin hir'atu. Manni isaa guutuu, jireenyi isaa guutuu, golli isaa guutuu ta'a. Maqaa Yesuusiitiin jireenyi keessan guutuu haa ta'u. Isin eebbiseera, eebbifamaayi. Jabaadhaa. Hojii kana itti fufneet hojjenna. Ajaja gooftaa keenya yookaan immoo abboomii gooftaa keenya fiixaan hin baasna. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa jabaadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Gooftaan isin haa eebbisu. Maqaa Yesuusiin eebbifamaa. Homtuu isinitti hin hir'atin. Yoomani soomsi agarree, beela'uu kee yoom agarree, dheebochuu kee yoom agarree, daaratti ta'uu kee yoom agarree, rakkachuu kee dhamuu kee yoom agarree jedhanii yommuu isa gaafatanitti kan isin cinaa jiruuf yoo gootanii akka waan anaaf gootaniitti jedhee gooftaan Yesuus dubbateera jechuudha. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin eessumattuu agarreetoo isa obaasuuf isa nyaachisuu hin dandeenye. Inni kan nuun jechaa jiru sagalee isaa keessanii hiyyeessota warra nyaata hin qabne, hiyyeessota warra waan uffatan hin qabne, hiyyeessota warra waan dhugan hin qabne, hiyyeessota iddoo bultii hin qabne akka cinaa dhaabannuudhaa fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti dubbate jechuudha. Kanaaf isa kana gochuu keessanitti guddaa gammada. Keessi keessan guddaa gammaduu qaba. Waaqayyo biratti qabeenya keessa walitti qabattanii jirtan jechuudha. Badhaadhummaa ofii keessanii Waaqayyo biratti walitti qabattanii jirtan jechuudha. Kanaaf eebbi keessan Waaqayyo biraa dhufa. Waaqayyotu sin eebbisa. Namni yoo sin eebbisu iyyuu baate iyyuu Waaqayyo sin eebbisa jechuudha. Gooftaan sin eebbisa. Inni dubbate sun sin eebbisa jechuudha. Isin warri na nyaachiftan jedhe warra nyaachiseen. Isin warri na nyaachiftan. Isin warri na obaastan. Kana jechuun warri hiyyeessota gargaartan kuni hoottaa gara mirga kootaa jedhee sagalee isaa keessatti yommuu dubbatu argineera. Mirgatu nu eeggata jechuudha. Mirga Yesuus teenya jechuudha si ol baanee galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Kuni jalqaba keenya
kun jalqaba keenya xumura keenya waan hin taaneef kun jalqaba keenya waan ta'eef Waaqayyo nu gargaara kana caalaa waan guddaa hin goona jennee yaanna ammaaf garuu iyyuu midhaan nyaataa roza kiiloo 25 nama tokkoof akkasumas immoo zayita kiiloo 5 nama tokkoof akkasumas immoo saamunaa 2 nama tokkoof gargaarre jechuudha namni tokko nama tokkoof jechuudha kuni gara zayitaatti yommuu deebi'u zayinni gara leetiraatti gaafa deebi'u gara leetira dhibbaati akkasumas immoo inni kunis immoo naannoo nama 20 kan ga'udha jechuudha Waaqayyo nu gargaaree iddoo kanatti kana hojjenneerra kan kana caalu immoo Waaqayyo hin hojjeta jennee too amanna nutiin karoorsina Waaqayyo immoo itti guuta namoonni iddoo kanatti kana argitanii Waaqayyoon galateeffadhaa jechuudha warri itti dadhabdanii waan kana hojjettanii waan isin dhaqqabuuf ergichi waan isin dhaqqabuuf Waaqayyo keessan galateeffadhaa dadhabbiin keessan lafatti nafne iddoo ga'ee jira amma yeroo kanatti iddoo walitti qabnee jirra sa'aatii naannoo sa'aatii 6 walakkaa irratti namoonni dhufanii ni fudhatu namootaas naannoo sa'a 6 walakkaa irratti beellamne irra jechuudha sa'aatii 6 walakkaa irratti dhufanii ni fudhatu har'a qaaqumee 5 jechuudha qaaqumee 5tti gargaarre jechuudha guyyaa har'aati jechuudha qaaqumee 5 boru bara haaraatti tarkaanfanna namoonni boru bara haaraatti tarkaanfatanii hundumti isaaniiyyuu kana fudhatanii gaafa galanii akkasin eebbisan abdiif amantiin qaba egaa namoota baay'eedha kan gargaaraman jechuudha mana tokko keessa nama tokko oltu jira waan ta'eef jechuudha gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u warri kana gootan Waaqayyo sin haa eebbisu gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu waldaa gara garaa irraa kan dhuftan waldaa ilmaan abbaa tokko irraa kan dhuftan waldaa ijoollee kakuu irraa kan dhuftan maqaan keessan galmaa'ee jira waan ta'eef waldaa irraa dhuftan hundumaa maqaan keessan galmaa'eera waan ta'eef akka galmaa'ee jirutti maqaa keessan yeroo itti aanutti immoo maqaa keessan wajjin siniifan erga gooftaan sin haa eebbisu eebbifamaa shaaloom ayyaanni Waaqayyoo siniif haa baay'atu eebbifamaa Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu